Gooftaan keenya daakamsa isaadhaan boodatti yeroo adda addaatti bakkoota adda addaatti akka inni duukaa bu'uura isaatti mul'ate achirratti barreeffamee jira. Ulfinaan gara teessoo isaatti ol deebi'uudhaaf gaafa ka'u jecha tokko sanitti dubbate. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos osoo duukaa bu'ootaan wajjin jiru yookaan immoo osoo inni gara samiitti ol hin bahin Hafuurri Qulqulluun maaliif duukaa bu'oota kanaaf hin buune? Yeroo madaallu wantoota nama arganna. Wantoonni waliin garaagara ta'an yookiin waliin faallaa ta'anis ni jiru. Isaan keessatti immoo tokkummaas kan qaban ni jiru yookaan wantoonni wal fakkaatan ni jiru. Wal fakkeenyi isaanii piroojeektiin isaan irratti hundaan lamaan isaanii piroojeektii afaanii turan. Yeroo hedduu namoota gara kiristaanaatti deebisuudhaaf ni dhamaana. Lallabaaf ni dhamaana. Barsiisuuf ni dhamaana. Garuu jijjiiramoota arginu caalaa dhamaateen keenya gadi bu'eeti kan hin argamu hedduu. Kun sababiin isaa maaliidhaaf tokkummaa waan hin qabaanneedhaaf. Hayyuun mana kiristaanaa keenya qulqulluu Yohaannis Afawarqi sababoota gurguddoo lama kaa'a. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon. Ameen. Ameen. Jaalatamtoonni maatiin Waaqayyoo bakka garaagaraa ta'uudhaan sagantaa kana hordofaa kan jirtan nagaa Waaqa jiraataadhaan akkam jirtu, akkam yoona geessanii. Ameen. Galanni isaaf haa ta'u jennee Waaqa eegee guyyaa kanaan nugeef galanniif ulfinni haa ta'u. Ulfaatuudhaaf kabajamtuu kan taate haati keenya qulqulleettiin dubroo Maariyaamii maqaan ishee kan ulfaateef kan galateeffame nuuf haa ta'u. Ergamoonni, toloon, qulqulloon, wareegamtoon hundumtuu akka kabajaa fi aangoo Waaqayyo isaaniif kennetti maqaan isaanii kan ulfaateef kan galatamu nuuf haa ta'u. Akka eeyyama Waaqayyootti guyyaa kanatti mata duree taasifannee kan wajjin barannu hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 1 gubbaarra kan jirudha. Jechichis akkas jedha. Hundumtuu tokkummaadhaan bakka tokkotti walitti qabamanii turanii. Hundumtuu tokkummaadhaan bakka tokkotti walitti qabamanii turanii jedha. Egaa Waaqayyo Abbaan keenya gidduu keenyatti argamee jecha sagalee isaa kana nu barsiifachuun, nu gorfachuun tolaaf arjummaa isaa nuuf haa ta'u. Mata duree kana keessatti kaayyoo taasifannee kan nuti wajjin barannu kabaja ayyaana kana wajjin wal qabsiisee guyyaa ayyaana 50ffaa kanatti kennaa duukaa bu'ootaadhaaf kenname akkasumas immoo namni kamiyyuu hojii Waaqayyoo hojjechuudhaaf waa'ee Kiristoosin dhugaa ba'uudhaaf ayyaanni Hafuura Qulqulluu akka isa barbaachisu mata duree kana keessatti gabaabsinee kan wajjin barannu ta'a. Egaa dubbii kana kan argannu kutaa macaafa qulqulluu keessaatii kan wangeelaawwiin Luqaas barreesse hojii duukaa bu'ootaa keessaati. Kitaaba kana keessatti keessumattuu kutaa kitaaba qulqulluu kana keessatti kan barreeffamee jiru Gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos erga du'aa ka'ee kaasee hanga ol ba'uu isaatti kan jiran keessaa muraasaa fi hojii duukaa bu'ootaa seenaa isaanii kutaa kitaaba qulqulluu kana keessatti heeramee jira jechaadha. Kanaaf ergaa kana kan barreesse qulqullicha duukaa bu'aa Luqaasidha. Egaati barumsa kanaaf seensa akka nuuf ta'utti dudduuba deebinee hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 3 irraa kaasnee yoo ilaalle Gooftaan keenya daakamsa isaadhaan boodatti yeroo adda addaatti bakkoota adda addaatti akka inni duukaa bu'oota isaatti mul'ate achirratti barreeffamee jira. Gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos bakka adda addaatti yeroo adda addaatti duukaa bu'oota gidduutti argamuun maaliif barbaachise? Sababa maaliidhaaf Gooftaan keenya isaanitti irra deddeebi'ee mul'ate kan jedhu jalqaba irratti kaasnee yoo ilaallu tokkoffaan isaan duratti yaada shakkii keessa turan, dhiphuu keessa turan, yaada dhiphuu isaanii keessa akka isaan ba'aniif, yaada shakkii isaanii keessaati akka isaan ba'aniif, akka isaan mirkaneeffataniif, waa'ee isaa akka isaan dhugaa ba'aniif jecha irra deddeebi'ee isaanitti mul'atee jira. Isa kana hayyuu mana kiristaanaa keenyaa kan ta'e qulqulluu Yohaannis afaan warqee maal jedhaa? Inni maaddii irbaataa irratti wajjin dhiyaachuun
du'aa ka'umsa isaan booda duuka bu'ootaa wajjin nyaatee dhugee jira jedha. Kanas immoo kan taasise inni dhugumatti du'aa ka'ee akka inni jiru isaaniif mirkaneessuudhaafi isaaniidhaaf ibsuudhaafi yaadni shakkii isaan keessatti akka hin uumamne humnaan jabaatanii waa'ee isaa dhugaa akka ba'aniidhaafi jedha. Kanaaf egaa gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos gidduu isaaniitti argamuudhaan yeroo adda addaatti bakka adda addaatti namoota muraasa irraati hanga namoota hanga 500 ta'anitti isaan gidduutti mul'ate du'aa ka'uu isaa isaaniin barsiisaa ture. Erga isa kana ibsee boodas immoo ulfinaan gara teessoo isaatti ol deebi'uudhaaf gaafa ka'u jecha tokko isaanitti dubbate. Jechichis maalidhaa? Abdii abbaan koo isiniif galee isa ani immoo isinitti hime sana eeggadhaa. Abdii abbaan koo isiniif galee isa ani immoo isinitti hime sana eeggadhaa. Yerusaalem keessaa hin ba'inaa. Bakka kana turaa isaan jedhitu isaan abboome. Eenyuun duuka bu'ootaan. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos jecha kana kan itti dubbateef sababa qaba. Isa duratti garuu abdii Waaqayyoo abbaan isaaniif galee abdii akkamiiti? Abdii Waaqayyoo abbaan isaaniif galee isa kamiin isaan eeggatan? Isa kana beekuun nurraa jiraata. Isa kana argachuudhaaf dudduuba deebinee ilaaluu qabna. Bara kakuu keessatti raajoonni waa'ee kanaa dubbataniiru. Waa'ee abdii Waaqayyoon ilma namaadhaaf gale. Isa kanas immoo kan argannu Isaayaas boqonnaa 32 lakkoofsa 15 gubbaarraati. Maal jedhaa? Waaqayyo hafuura isaa isa olii nu irratti yommuu dhangalaasu murteessaa qajeelaas lafa onaa keessaa qajeelummaan lafa midhaan baasu keessaa ni burqaa. Waaqayyo abbaan hafuura isaa yeroo nurratti dhangalaasu murteen qajeelaan lafa onaa keessaa ni burqaa jechuudhaan waa'ee hafuura qulqulluu ilma namaa irratti akka inni bu'uuf jiru sagalee kana keessatti heeree jira. Akkasumas immoo Waaqayyo akkuma Abrahaamiidhaaf abdii kenne ijoollee isaafis abdii akka inni kennuuf jiru qulqullichi Isaayaas kaasee jira. Innis maal jedhaa? Waaqayyo akkuma Abrahaamiidhaaf abdii kenne ijoollee isaafis akkasuma jecha abdii kenneera. Ani sanyii kee irratti hafuura koo ijoollota kee irrattis immoo eebba koo nan dhangalaasaa jedha. Ani sanyii kee irratti hafuura koo ijoollota kee irratti immoo eebba koo nan dhangalaasa jechuudhaan abdii Waaqayyoo ijoollee isaadhaaf galee heera. Kana malee raajichi Iyyo'eel boqonnaa 2:8 sirriitti waa'ee guyyaa kanaa wajjin wal qabsiisu kan Waaqayyoo abbaan ilma namaadhaaf abdii galee kan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo duuka bu'ootatti dursee dubbate barsiise sana maal akka inni ta'e heeree jira. Innis maalidhaa? Bara boodaatti ani hafuura koo nama hundumaa irratti nan dhangalaasaa. Bara yoomitti? Bara boodaatti. Ani hafuura koo namoota hundumaa irratti maalin godhaa? Nan dhangalaasaa. Ilma keessan, intaloonni keessan raajii ni dubbatu. Gurguddoonni hundumti yoo mul'atan ni argu jechuudhaan raajichi Iyyo'eel dursee bara boodaatti Waaqayyo abdii ilma namaadhaaf gale maal akka ta'e dubbatee jira. Akkasumas immoo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos kan abbaan isaaniif abdii galee inni immoo maal itti dubbate kan jedhuudhaaf Wangeela Yohaannis boqonnaa 16:7 ni arganna. Innis maal jedha? Ani yoon isin biraa deeme ni wayyaa. Ani yoon isin biraa deeme ni wayyaa. Gaafa ani isin biraa deemu kan isin gargaaru isiniif ergaa jechuudhaan isaan itti dubbatee jira. Eenyutu duuka bu'ootatti? Akkasumas Wangeela Yohaannis boqonnaa 15:8 yaada kana kaasee jira. Akka gara abbaatti ol ba'uudhaaf jiru. Abbaa biratti gaafa ol ba'u immoo isaaniidhaaf hafuura akka erguuf jiru. Hafuurri sun immoo akka isaan jajjabeessu, humna akka isaaniif kennu. Isaanis immoo gaafa hafuura sana isaan argatan waa'ee Kiristoos dhugaa ba'uuf akka jiran durseetu isaanitti dubbatee jira. Isaanin barsiisee jira. Kanadha gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos kan inni duuka bu'oota abboome. Kan inni isaanitti hime. Kanaaf abdii Waaqayyoo abbaan isiniif gale. Isaan immoo isinitti dubbadhe. Hanga isiniif dhufutti bakka kana tura, bakka kana hin bahinaa. Bakka kana jiraadhaa jechuudhaan eenyutti duuka bu'ootatti dubbatee jira. Eenyu gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos.
gooftaan keenya Yesuus Kiristoos osoo duuka bu'ootaan wajjin jiru yookaan immoo osoo inni gara samiitti ol hin bahin Hafuurri Qulqulluun maaliif duuka bu'oota kanaaf hin buune? Isa kana hayyuu mana kiristaanaa keenya qulqulluu Yohaannis Afawarqi sababoota gurguddoo lama kaa'a. Sababoonni gurguddoo lamaan kaa'u keessaa inni jalqabaa yeroo qophii waan isaan barbaachisuufidha jedha. Eenyuudhaaf? Duuka bu'ootaadhaaf. Osoo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos isaan wajjin jiru maaliidhaaf yookaan immoo Hafuura Qulqulluun kallattiidhaan yeroo sana maaf hin buuneef kan jiru keessaatis inni jalqabaa irratti sababa isaan kaa'anii fi yeroo qophii waan isaan barbaachisuudhaaf. Eenyuuf duuka bu'oota kanaaf? Isaan loltuu Kiristoosiin fakkaachuu waan qabaniif dirree waraanaatti seenuudhaan duratti namni tokko tooftaa waraanaa beekuu qaba. Humna ittiin waraanu qabaachuu qaba. Isa kana argachuudhaaf garuu Hafuura Qulqulluutu isaan barbaachisa. Humna sana hanga argatanitti maal gochuu qabu? Yeroodhaaf qophaa'u eeguutu isaan irra jiraata. Kanaaf dursanii qophaa'uun waan isaan barbaachisu gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos akka isaan bakka sana turan isaan abboome. Kana malee inni kan biraan bakka sana akka isaan turan amma Hafuurri Qulqulluun dhufutti bakka sana akka isaan turan kan abboomamaniif sababni lammaffaan immoo qophaa isaanii waan turaniifidha. Duraan gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos wajjin turan. Yeroo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos isaan biraatti qabamee fannifamee qaraanioo gubbaa irratti nuuf jedhee dhiiga isaa qulqulluu dhangalaasee gaafa inni du'e guyyoota sadiidhaaf horoon isaan biraa deebi'utti akkam akka isaan dhiphatanii turan ni beekna. Hangam amma isaan sodaa keessa turan ni beekna. Sababiin isaa isaan alatti humna waan hin qaban waan ta'eef isaan alatti haaboo waan hin qabneedhaaf. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos qophaa isaanii ta'uu waan beekeef bakka sanaatti akka isaan hin baane isaan abboome. Uummata fuulduratti baanii barsiisuudhaafis ta'e dhugaa bahuudhaafis ta'e maal isaan barbaachisa? Hafuura Qulqulluu isaan barbaachisa. Humna isaan jajjabeessu isaan barbaachisa. Inni kun isaan wajjin waan hin turreedhaaf bakka sana akka isaan turan isaan abboome. Kanaaf egaa gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos yeroodhaaf Yerusaalemiin turaa jedhe. Egaa gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos gara samiitti erga ol ba'ee booda guyyaa 10 boodatti yookaan immoo du'aa ka'umsa gooftaa keenya irraati kaasee guyyaa 50ffaatti waanta ta'e qulqulluun Luqaas hojii dhukkubota boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irraa kaasee akkas jedhee nuuf ibsa. Innis maal jedha? Guyyaan 50ffaa erga raawwatee booda hundumtuu tokkummaadhaan bakka tokkotti walitti qabamanii turan. Guyyaan meeqa erga raawwatee booda? Guyyaan 50ffaan erga raawwatee booda gaafa guyyaan 49 raawwate gaafa guyyaan 50ffaa ga'u hundumtuu tokkummaadhaan bakka tokkotti walitti qabamanii turanii. Yeroo isaan walitti qabamanii turan kanas tasa sagaleen akka bubbee bubbisu Waaqa keessaa ni dhagahamaa dhufee jira. Mana isaan keessa jiranittis ni guute. Waan akka arraba ibiddaa isaanittis ni mul'ate. Innis immoo gargar hiramee isaanirra ni qubatee jira. Eenyurra? Duuka bu'oota kanarra ni qubatee. Yeroo kanatti hundumti isaaniiyyuu maaliin guutaman? Hafuuraan guutamanii. Afaan garaagaraas dubbachuu eegalan jechuudhaan hojii dhukkubootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 1 hanga 4 irratti qulqulluun Luqaas nuuf ibsa. Kanaaf egaa gara jalqabaatti deebine yoo ilaallu maal jedhu? Guyyaan 50ffaa erga raawwatee booda. Ayyaanni kun ayyaana beekamaadha. Keessumattiyyuu kakuu moofaa keessatti ayyaana kabajamaa turedha. Ayyaanni kam? Ayyaanni guyyaan 50ffaa. Seenaan ayyaana kana yookaan immoo kabaja ayyaana kana garamii dhufe yoo jedhu kan Waaqayyoon Museen ajajedha. Innis uummanni Israa'el biyya Gibxii keessaa gaafa ba'an jalqaba irratti Waaqayyo maal jedhe? Darbuu isaanii akka ibsaniif ayyaana Faasikaa yookaan ayyaana Maxinoo akka isaan kabajaniif isaaniin abboomee ture. Isa kana manni kiristaanaa keenya har'a kakuu haaraa keessatti immoo kan isheen kabajju ayyaana Faasikaa yookaan ayyaana darbuu isaan kabajan sana ayyaana du'aa ka'umsaan bakka buuseet kan isheen kabajju. Isaan garbummaa biyya Gibxii jalaa ba'an kan kabajanidha. Nuti garuu garbummaa cubbuu jalaa kan ittiin baane ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kana wajjin kabajna. Guyyaa 5 kaasaati jechuudha Musee abboon. Torbanoota 7 erga darbanii boodatti gaafa sanbata itti aanutti immoo hundumtiyyuu aarsaa akka isaaf dhiyeessan abboomee jira jechaadha. Eenyu? Waaqayyoon. Sanarraa ka'uudhaan isaanis ayyaana guyyaa 50ffaa jechuudhaan ayyaanni sun uummata sana biratti biyya Israa'el keessatti beekamaa dhufe, kabajamaa dhufe, waggoota hedduudhaaf kabajamaa dhufe. Egaa guyyaa sanas
Uummanni Israa'el warreen Ayhuudota ayyaana sana kabajuudhaaf Yerusaalemitti walitti qabamanii turan. Warri kam warreen Israa'elootatti walitti qabamanii turan. Ayyaana kam? Ayyaana guyyaa 50ffaa sana kabajuudhaaf. Akkasumas immoo duuka bu'oonnis achuma jiru turan. Ayyaana kana kabajuudhaaf garuu saboonni adda addaa biyyoota hundumaa irraati immoo ammas achitti walitti qabamanii kaan isaanii ilaaluuf ayyaana sana daawwachuudhaaf dhufanii turan. As keessatti tokkummaan gosa lamaan ilaali. Tokkummaa duuka bu'ootaa. Lammaffaan immoo tokkummaa uummataadha. Biyyoota garaa garaa irraati. Biyya lafaa hundumaa irraati ayyaana sana kabajuudhaaf bakka sanatti argamanii turan jechaadha. Egaa kun erga ta'ee booda Hafuurri Qulqulluun duuka bu'ootaadhaaf samii irraa isaaniif bu'e. Akkuma waadaa isaaniif gale guyyaa 10 booda humni isaanii jajjabeessu hafuurri isaaniif ergame jechaadha. Eenyuudhaaf duuka bu'oota kanaaf? Hafuurri kun gaafa dhufu kennaa adda addaa argatan. Kennaa isaan argatan keessaa inni jalqabaan duuka bu'oonni kun humna argatan ni jajjabaatan. Duraan duuka bu'oonni waa'ee Kiristoos dubbachuudhaaf kan sodaatan. Waa'ee Kiristoos dhugaa ba'uudhaaf kan sodaatan. Lallabuudhaaf kan sodaatan. Fuuldura uummataatti ba'uudhaaf kan sodaatan. Gaafa ayyaanni sun gaafa hafuurri sun isaanirra buufatu garuu humna godhatan. Jalqabas gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 16 maal jedhee dubbata? Angara abbaatti ol hin ba'a. Gaafa angara abbaatti ol ba'u garuu humna isin jabeessu isiniifan erga. Innis maal hafuura qulqulluudha. Gaafa hafuurri qulqulluu isinii bu'u maal argattu? Humna argattu. Waa'ee koos maal godhu? Dhugaa baatu. Jechuudhaan isaatti dubbatee jira. Eenyutti? Duuka bu'oota kanatti. Gaafa hafuurri sun isaanii bu'u kennaa humna argatan. Ija jabaatan. Phexros inni kaleessaa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos mooraa hangafa lubootaa keessatti yeroo sadiidhaaf gane hamma garuu gaafa humna argatu Yesuus Kiristoosin dhugaa ba'uudhaaf dhiirri sana durseetti kan ba'e. Wanta nuti hubachuu qabu, wanta nuti beekuu qabu, namni kamiyyuu eenyuyyuu taanaan hafuura qulqulluudhaan alatti Yesuus Kiristoos waaqadha gooftaadha jedhee lallabuu hin danda'u. Dhugaa ba'uu hin danda'u. Isa kana macaafa qulqulluu jedha. Qulqulluun Phaawulos ergaa isaa warra Qorontoos ergisa jalqabaa boqonnaa 12 gubbaarratti dubbata. Namni tokkollee jedha hafuura qulqulluu malee Yesuus Kiristoos gooftaadha jechuu hin danda'u jedha. Kanaaf gaafa humni isaaniif kennamu isaanis dhugaa ba'uu eegalan. Jalqabas gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos hojii dukkubata boqonnaa 1:8 gubbaarratti maal jedha? Gaafa hafuurri qulqulluun isinii bu'u deemaatti maal godha? Yihudaatti, Samaariyaatti akkasumas immoo hanga handaara lafaatti deema. Barsiisaa dhugaa baatu tokko ta'a jechuudhaan isaan abboomeera. Sababiin isaa hanga hafuurri qulqulluu isaan dhufu humna waan hin qabne isaan beeksisuuf isaanitti himuudhaaf ture jechaadha. Kanaaf kennaa isaan argatan kennaa ni jalqaba humna argatanii jiru. Inni lammaffaan kennaa afaan garaa garaa argatan duuka bu'oonni guyyaa sana jechaadha. Gaafa hafuurri qulqulluun isaanii bu'u tokkoon isaaniirra gaafa hafuurri qulqulluun buufatu hundumti isaaniiyyuu afaan garaa garaa dubbachuu eegalaniidha. Yeroo hafuurri qulqulluu bu'u uummanni biyya hundumaa irraatti achitti walitti qaban gara isaaniitti dhufan. Gaafa kana isaanis immoo uummata kana barsiisuu eegalan. Akkamittiin afaan uummanni sun dhaga'u hundaan sababiin isaa kennaa afaan argatanii waan ta'eedhaaf. Egaa duuka bu'oonni kennaa afaan haaraa isaan argatan afaan akkamiiti? Isa kana beekuun nurra jiraata. Namoonni hedduun yeroo hedduu waa'ee afaan haaraa kanaan ni dogoggoru. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos dursee wangeela Maarqos boqonnaa 16 dubbatee ture. Waa'ee maali? Waa'ee afaan haaraa kana. Namni anatti amanee afaan haaraa akkasumas immoo mul'ata arguu ni danda'a jedha. Isa kana arguudhaan namoonni hedduun afaanota namoonni hin beekne yoo itti dubbataman ni jira. Haa ta'uutii garuu duuka bu'oonni afaan isaan dubbatan afaan akkamiiti? Afaan haaraa isaan guyyaa sana uummata fuulduratti lallaban afaan akkamiiti? Beekuun irra jiraata. Afaan haaraa kan jedhameef duuka bu'ootaadhaaf haaraadha. Eeyyan haaraadha afaan sun. Duuka bu'oonni duraan afaan sana hin beekan. Afaan sana dubbatanii hin beekan. Garuu afaan sun haaraa miti. Afaan duraan turedha. Uummanni afaan sana dhaga'u achi keessa jira. Haaraa kan jedhameef duuka bu'ootaadhaaf. Malee jecha haaraan dubbanne jechichi dubbii isaan dubbatan afaan isaan dubbatan uummanni afaan sana dhaga'u achi keessa turan. Kanas immoo kan nuti hubannu achuma irratti barreeffamee jira. Maal jedhu akkamittiin afaan hunda keenya dhaga'uu dandeenye? Uummanni kun akkuma uummata Galiilaati. Yeroo isaan afaan keenya dubbatan dhaga'aa jirra jechuudhaan gungumuu eegalanidha.
Kanaaf afaan haaraa isaan dubbatan afaan uummanni dhaga'uudha. Inni lammaffaan immoo kanatu hubachuu qabnu as keessatti waa'ee afaan haaraa irratti manni kiristaanaa keenya keessumattiyyuu rakkoo afaanii akka isheen hin qabne daangaan afaanii akka inni cabee jiruu fi uummanni hundumtiyyuu bakka sanatti kan argamee jiru dhaga'uu akka qabu barachuu akka qabu kan irraa hubannudha. Kanaaf Waaqayyo Gooftaan keenya Fayyisaan Yesuus Kiristoos erga ayyaana hafuura qulqulluu isaan irra buufatee booda isaaniif maal kennee jira? Kennaa afaanii kana isaaniif kennee jira. Manni kiristaanaa keenya daangaa afaanii akka isheen hin qabne beeksisuudhaaf. Tokkummaan mana kiristaanaa keenya tokkummaa hafuura qulqulluudhaan malee tokkummaa afaaniidhaan akka hin taane afaaniin qofa daangaa akka isheen hin qabne isaaniidhaaf maal godhee jira? Ibsamee jira jechaadha. Inni kan biraan kennaa isaan argatan inni kan biraan tokkummaadha. Tokkummaa argatanii jiru. Eenyu duuka bu'uun. Kutaa kana keessatti wantoonni baay'ee nama ajaa'ibsiisan keessumattuu kan nuti ajaa'ibsifannee ilaaluu qabnu waa'ee tokkummaa duuka bu'uutaadha. Ergaa kana keessattis kan barraa'ee jiru maal jedhaa? Hundumtuu tokkummaan bakka tokkotti walitti qabamanii turanii jedha. Akkeedheeti kan hiriira jedhu. Tokkummaan duuka bu'uun qaban kan tokkummaa akkamiiti? Isa kana beekuun nurra jiraata. Gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos erga ol ba'een boodatti akkasumas immoo erga hafuurri qulqulluun isaanii bu'ee booda duuka bu'uun tokkummaa qabu turan. Akkuma Waaqayyo isaan abboometti, akkuma isaan ajajetti bakka tokkotti walitti qabamanii waliin jiraachaa turan. Tokkummaa isaanii keessa walii galtee jira. Tokkummaa isaanii keessa jaalala jira. Tokkummaa isaanii keessa gad of qabinsa jira. Tokkummaa isaanii keessa obsa jira. Tokko irratti olaantummaa isaanii agarsiisne. Gaafa Gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos isaan bira ol ba'ee adda adda hin facaane maal dhibdeedhaan karaa mataa isaanii irra deemanii waa'ee Kiristoos hin lallabne jalqaba keessatti tokkummaa isaanii cimsatan. Wal dhagahan, wal dhaggeeffatan. Isa kana kan nuti isaan irratti ajaa'ibsifannee barachuu nuti qabnu. Erga hafuurri isaanii qulqulluun isaanii bu'e immoo caalaatti tokkummaan isaanii jabaate. Humna argate. Duraan tokkoomuudhaaf kan isaan carraaqan gaafa hafuurri qulqulluun isaanii bu'e immoo caalaatti akka isaan tokkooman. Ofii isaanii qofa osoo hin taane uummata naannoo sanatti argamu dabalatee akka isaan tokkooman isaan taasise. Maaddii jaalalaa keessan wajjin hirmaachaa turan jechaadha. Kanaaf hojii hafuura qulqulluudhaan qoodaan sababa afaanii hawaasa gidduu ture. Addaan faca'insi sanni ture gara tokkummaatti isaan deebise. Walitti dhufeenyi isaan gidduutti uumame. Lallabniif tajaajilli isaanii addunyaa kana gara caalu tokkummaatti fide. Isa kana qulqulluun Anaaniyaas inni Liyoon dhimma tokkummaaf walitti dhufeenyi isaanii kana irratti jecha tokko dubbatu. Maal jedhu? Afaan hundumaan yaada tokko galata Waaqayyoof dhiyeessanii jedha. Afaan hundumaan yaada tokko galata Waaqayyoof dhiyeessanii. Hafuurri jedha saboota walirraa fagaatan gara tokkummaatti fide. Kananis sabni hundumaa gara abbaatti dhiyaatee jira. Afaan hundumaan yaada tokkoon. Uummanni guyyaa sana bakka sanatti argaman uummata baay'eedha. Biyya lafaa hundumaarraa kan isaan walitti qabaman. Haaddiiwwan hundarraa ta'utti kan isaan qabaman. Uummanni haaddii hundarraa walitti qabaman kun tokkuma taa'uudhaan yaadaan tokko ta'uudhaan sagalee Waaqayyoo wajjin baratan. Dubbii Waaqayyoo wajjin dhaggeeffatan. Tokkummaan yaadaa isa kanadha. Afaan hundumaan jedha. Afaan saboota sana hundumaatiin Waaqayyoon galateeffatan. Daangaa afaanii duraan ture sana diigame jechaadha. Isa kana qulqulluun Anaaniyaas kan isaan ibsaa jiran jechaadha. Egaa erga tokkummaan kun keessumaa nu warra addunyaa ilaalcha dhuunfaadhaaf hiree qofummaa ol kaastu keessa jiraannuuf barbaachisaadha. Addunyaa nuti har'a keessa jiraannu kun tokkummaa caalaa adda addummaa lallabdi. Walitti dhufeenya caalaa irraa fageenya lallabdi. Jaalala caalaa jibba lallabdi. Addunyaa faana buunee osoo hin taane akka duuka buutaatti tokkummaa duuka buutaa ilaaluun dura jiraata. Duuka bu'uun addunyaan hin ilaalle, Kiristoos hin ilaalle. Kan isaan fakkeenya taasifatan eenyudha? Kiristoos hin ture. Kanaaf nutis akkuma duuka buutaa addunyaa caalaa Kiristoos hin ilaalle tokkummaa keenya, jaalala keenya cimsuu qabna, waliigaltee keenya cimsuu qabna. Inni kan biraan duuka bu'uun tokkummaa isaanii, waliif ajajamuu isaanii, waliigaltee isaanii baay'ee kan nama inaafsisu ture. Tokkummaan waan carraaqaniifis hafuurri qulqulluun akka isaan tokkoomaniif isaan gargaare. Tokkummaan gidduu isaanii waan cimsaniifis guyyaa tokkotti
lallaba isaaniidhaan namoonni kuma sadii akka isaan dibee taasisanii jiru. Eenyu duuka bu'uun tokkummaa isaanii waan cimsaniif. Yeroo hedduu namoota gara kiristaanatti deebisuudhaaf ni dhamaana. Lallabaaf ni dhamaana. Barsiisuuf ni dhamaana. Garuu jijjiiramoota arginu caalaa dhamaateen keenya gadi bu'eeti kan hin argamu hedduu. Kun sababiin isaa maaliidhaaf? Tokkummaa waan hin qabaanneedhaaf. Horii galtee waan hin qabaanneedhaaf. Hinaaffaan keenya kaayyoon keenya ergamni keenya ergaa mana kiristaanaa waan hin taaneedhaaf yeroo baay'ee. Duuka bu'oonni garuu tokkummaa isaanii keessatti cimsanii waan baane uummataa wajjin tokkummaa argatanii jiru jechaadha. Hojiif tajaajila keenya keessatti tokkummaan waliigalteen jiraachuu akka qabu qulqulluun Phaawulos ergaa isaa saba Efesooniif erge boqonnaa 4:1 hanga 3 irratti akkas jedhee dubbata. Maal jedhaa? Egaa ani waa'ee hojii gooftaatiif hidhamee kanan jiru waamicha isa itti waamamtan sanaaf akka jiraattaniif isanan gorsaa jedha. Erga akkas jedhee booda immoo gad of deebisuu, garraamummaan hundumaas akkasumas immoo obsaan wal wajjin jiraachuun jaalalaanis wal danda'uun isin barbaachisaa. Erga jedhee booda hidha nagaatiin tokkummaa afur qulqulluu fi of keessatti eeggachuuf dhamaa jedha. Kanaaf egaa tokkummaan akkam akka inni barbaachisaa ta'e. Tokkummaa qofaas osoo hin taane tokkummaa sana keessatti immoo gad of deebisuun akka inni jiraachuu qabu. Maaliidhaaf? Yoo gad of deebisuun hin jiraanne, yoo garraamummaan keessa keenya hin jiraanne, yoo jaalalli keessa keenya hin jiraanne tokkummaa sana fiduu hin dandeenyu. Tokkummaan sun akka dhufuudhaaf kun taatee kana raawwachuu qabna. Gad of deebisuu qabna. Jaalala qabaachuu qabna. Tokkoon keenya iyyuu maal qabna? Obsa qabaachuu qabna. Waliif obsuu, waliif irra darbuutu nurraa eegama. Duuka bu'oonni hojii isaanii keessa kana ture. Walitti ni naafani. Waliin qoodan. Inni guddaan inni xiqqaan waliin dhageettiidhaan kan isaan hojjetan, waliin dubbisaniiti kan isaan hojjetan, waliin beeku. Wanta hojjechuuf kan, wanta raawwachuuf kan ni beeku. Kanaaf egaa tokkummaa duuka bu'ootaa kana. Keessumattuu tokkummaan duuka bu'ootaa guyyaa ayyaana hafuura qulqulluu kan guyyaa ayyaana 50ffaa ture seenaa dhala namaa keessatti taateewwan bara uummata Baabiloonii wajjin ture wajjin wal bira qabnee madaaluu ni dandeenya. Akkamittiin madaaluu dandeenya kan jiru yeroo madaallu wantoota nama arganna. Wantoonni walii garaagara ta'an yookiin waliin faallaa ta'anis ni jiru. Isaan keessatti immoo tokkummaas kan qaban ni jiru. Yookaan wantoonni wal fakkaatan ni jiru. Wal fakkeenyi isaanii piroojeektiin isaan irratti hundaan lamaan isaanii piroojeektii afaanii turan. Uummanni Baabiloonis piroojeektii afaan irratti kan hundaa'e ture. Akkasumas immoo duuka bu'oonnis immoo guyyaa hafuurri qulqulluun gaafa isaanii bu'e sana piroojeektiin afaanii tureera. Garaagarummaan isaanii garuu uummata kana lamaan gidduu kan immoo taatee guyyaa Baabiloon turee fi taatee guyyaa ayyaana 50ffaa ture maalidha kan jedhu Baabiloon keessatti tokkummaan barbaadame tokkummaa namoonni ulfina ofiitiif jecha hordofedha. Tokkummaan guyyaa sana barbaadan tokkummaa ulfinaadha, fedhii aangoodha, beekamtii ture. Kanas immoo akkamittiin argachuu dandeenya? Seera uumamaa boqonnaa 11 lakkoofsa 4 yoo dubbisu maal jedha? Afaan waloo isaanii fayyadamanii maal akka isaan raawwatan nuuf ibsa. Innis maalidha? Kontaa mandarriiqaan isaa bantii waaqaa bira gahu tokko ofii keenyaaf ni ijaarraa jedha. Mandarriiqaan isaa eessa gahu? Bantii waaqaa keessa gahu tokko eenyuuf ijaarraa? Ofii keenyaaf ijaarraa. Nutis immoo guutummaa biyya lafaa irratti akka maal hin bittoomnetti ittiin maqaa godhannaa jedha. Jechi ijoo lamas keessaa nuti fudhannu maalidha? Inni jalqabaan gamoon sun kan isaan ijaaran yookaan riiqaa sana kan isaan ijaaran eenyuudhaaf? Ofii isaaniidhaaf. Beekamtii mataa isaaniidhaaf. Ofii isaanii ittiin mul'achuudhaaf. Ofii isaanii ittiin argamuudhaaf. Inni lammaffaan inni ijoon nuti as keessatti fudhannu immoo gamoo sanaatiin, ijaarsa sanaatiin kan isaan barbaadan maqaa godhachuudhaaf ofii isaanii. Ofii isaanii maal gochuuf? Maqaa ittiin dhaabbachuudhaaf. Kanaaf kaayyoon isaanii maqaa gaarii horachuu ture. Eenyu uummanni Baabiloon. Akkasumas immoo piroojeektii isaan hundeessan kun of tuulummaa irratti kan hundaa'e ture. Fedhii aangoodhaaf beekamtii irratti kan hundaa'e ture. Kanaaf Waaqayyoos immoo samii irraatii gad bu'ee kan inni afaan isaanii gargar taasise. Burjaajii isaan gidduutti kan inni uume. Guyyaa ayyaana 50ffaa yookaan immoo guyyaa Piraaqilitoositti garuu duuka bu'oonni qulqulloonni afaan waloo isaaniidhaan fayyadamuudhaan kan isaan hojjetan of beeksisan osoo hin taane, ofiisan osoo hin taane waa'ee hojii humna Waaqayyooti kan isaan dubbataa turan. Waa'ee olaantummaa Waaqayyooti kan isaan lallaban jechaadha. Kanaaf egaa kun immoo garaagarummaa guddaa ture. Uummanni Baabiloon afaan waloo isaanii fayyadamuudhaan siidaa ofii isaaniidhaaf ijaaran. Duuka bu'oonni garuu afaan waloo isaanii fayyadamuudhaan siidaa Kiristoosiidhaaf ijaaran.
Uummanni Baabiloon afaan waloo isaanii sana fayyadamuudhaan addaan bahiinsa fidan qoodaminsa fidan. Uummanni yookaan immoo duuka bu'oonni garuu afaan waloo sana fayyadamuudhaan maqaan Kiristoos akka inni lallabamu taate tokkummaa uumani. Saboota afaan garaa garaa dubbatu wajjin tokko ta'ani. Isa kana qulqulluun sirriin namni Yerusaalem dhimma kanarratti yoo dubbatan akkas jedhu. Baabiloon keessatti jedha akeekni isaanii cubbuu fi kaayyoon isaanii immoo of tuulummaaf waan ta'eef isaan gidduutti walqoodinsi akkasumas immoo burjaajiin afaanii uumame. Guyyaa Piraakilitoositti garuudha. Guyyaa yaadaan deebi'anii tokko ta'uutu uumamee jira. Guyyaa sanatti guyyaa ayyaanni hafuura qulqulluun duuka bu'ootaa bu'eetti. Uummanni bakka sanatti argaman saba garaa garaa haa ta'an nuti malee. Afaan garaa garaa haa dubbatan nuti malee. Guyyaa sana yaadaan tokko ta'uutu uumame. Kaayyoon isaanii tokko ture. Karoorri isaanii tokko ture. Innis maal waa'ee Kiristoosiin lallabuudha. Waa'ee fayyinaa lallabuudha. Afaan sanaan uummanni hundumtuu afaan mataa isaa dhagee gara fayyinaatti akka dhufu, gara jireenyaatti akka dhufu taasisan. Kanaaf garaagarummaa guddaa kanatti ture jedha. Isa kanaaf immoo Abbaan Agusxius yaada kana salphisanii yoo dubbatan maal jedhu karaa namoota of tulanii afaanonni addaan qoodamanii jedha. Karaa duuka bu'oota warreen gad deebisanii garuu afaanonni addaan qoodaman san gara tokkummaatti dhufanii, gara walii galteetti dhufanii, gara yaadaan tokko ta'utti dhufanii jedha. Kanaaf afaan duraan qoodamee ture. Afaan duraan addaan bahiinsa uumamee ture. Sababa yakka badii hammeenyaaf isaanirraa kan ka'e guyyaa hafuura qulqulluun biratti garuu afaan hundumtuu eebbifame gara tokkummaatti dhufe. Gara walii galteetti dhufe. Ilaala. Guyyaa sana gaafa hafuura qulqulluu namoonni hedduutu achitti argamee ture. Saboota hedduutu achitti argamee ture. Saboonni hedduun achitti argaman suniyyuu dubbii sagalee guyyaa sana lallabame dhagahanii galan. Yaadaan isaan tokko ta'anii galan. Afaan garaa garaa dubbatan jirtu malee. Nuti garuu har'a hanqina hammamii akka nuti qabnu, rakkina hammamii akka nuti qabnu yoo ilaalle baay'ee nama gaddisiisa. Afaan tokko dubbachaa walii galtee hin qabnu. Afaan tokko dubbachaa waliin mari'annee waliin raawwanne fiixaan bahiinsa hin qabnu. Guyyaa sana garuu kennaa hafuura qulqulluudhaan, gargaarsa hafuura qulqulluudhaan duuka bu'uun saboota afaan garaa garaa dubbatanii wajjin tokkummaa wayii ta'e isaan jiraatan. Kanaaf ammam hafuura qulqulluudhaan ammam fagaatee jiru. Ammam hafuura qulqulluudhaan akka inni fagaatee jiru beekuun nurra jiraata jechaadha. Keessumattiyyuu wanta nuti hubachuu qabu. Wanta nuti beekuu qabu. Kiristaanummaa keenya keessatti hafuura qulqulluudhaan tokko kan taane saba adda addaa taanus hundi keenyayyuu hafuura qulqulluun tokko taanee jiraachuu keenya beekne tokkummaa keenya tiskuurratti jechuun nurra jiraata. Keessoo keenya tokkummaa keenya yoo cimsine alatti lallabne jijjiirama tokko fiduu hin dandeenyu. Duuka bu'oonni tokkummaa isaa dursanii keessatti waan cimsanii. Dhumarratti wanta nuti hubachuu qabnu keessumattiyyuu tokkummaa mana kiristaanaa keenya deebisuudhaaf akka uummata Baabilootti socho'uu hin qabnu. Akka duuka bu'ootaatti deemuu qabna. Uummanni Baabiloon fedhii isaanii hangoo isaaniif jecha beekamtii mataa isaaniidhaaf jechadha keessaa maqaa isaaniif jechadha keessaa walitti qabaman. Kanaaf tokkummaan isaanii bittinnaa'e afaan isaanii gargar ta'e burjaajiin isaan gidduutti uumame. Yoo akkasatti walitti qabamne yoomuu taana fi dhabiinsa hin qabnu. Arras ergamaaf kaayyoo manni kiristaanaa fudhattee baate akka isheen galmaan hin geenyeef kan gufuu ta'aa jiran tokkummaa mana kiristaanaa warreen diigaa jiran warreen fedhii hangoodhaaf mana kiristaanaa seenanidha. Warreen faayidaa barbaachaaf mana kiristaanaa seenanidha. Warreen beekamtii barbaachaaf mana kiristaanaa seenanidha. Amma isaan kun mana kiristaanaa keessa jiranitti tokkummaa uumuun ni ulfaata. Sababiin isaa uummata Baabiloon gidduutti maaltu akka uumame ilaalleerra waan ta'eedhaaf. Kanaaf isa kanarraa fagaachuu qabna. Namoonni hedduun hafuuraan guddachuu damuu isaan guddachuudha keessaan filatan. Hafuuraan guddachuurraa addunyaa biratti beekamtii argachuudha keessaan barbaadan. Inni kun garuu fayyina keenyaaf bu'aa hin qabu. Lallaba keenyaafis bu'aa hin qabu. Tajaajila keenyaafis bu'aa hin qabu. Galmaan geessu tokko nuuf hin geessisu. Gaafa nuti fedhii foon keenya caalchisaa deemu hafuurri qulqulluun garuu nurraa fagaachaa deemu. Akkas akka hin taaneef gad of qabnee, gad of deebisnee, jaalalaaf bitamnee gara Kiristoos deebinee akka duuka bu'ootaatti tokkummaadhaan yaada tokko walii galteedhaan waa'ee Kiristoosiin dhugaa ba'uu nurra jiraata. Lallabuu nurra jiraata. Guyyaa kanattis ayyaana kanarrattis kan nuti hubatu kanadha. Tokkummaa duuka bu'uun guyyaa sana uumanii walii galtee isaan uumanii waliif ajajamuu isaan guyyaa sana uumanii isa kanadha kan nuti irraa barannu jechaadha. Kanaaf tokkummaa uumnee mana kiristaanaa keessa waliin jiraanne dhaaltuu mootummaa shakkataan waaqni abbaan keenya nu gargaaru xuraaf ajjummaa isaa dhufaa ta'u. Ayyaannichi duuka bu'ootaadhaaf bu'ii isaan jajjabeesse. Hafuurri isaa inni duuka bu'ootaaf humna ta'e
Inni jajjabina isaaniif ta'e. Nutis mana kiristaanaa keessa tokkummaa akka qabaannuuf yaadaan dubbannee akka walii galluuf kan mari'anne akka fiixaan baanuudhaaf ayyaana isaa nuuf ergee hafuura isaa nuuf ergee tokkummaa keenya akka nu hojjetu laaf arjummaa isaa nuuf haa ta'u. Waaqni nu barsiifate nu gorfate maqaan isaa kan ulfaatu haa ta'u gara abbaa ilmaa fi qulqulluu haa ta'u ulfaatu adda qulqulleetti duba Maariyaami ulfaataa fannoo isaadhaaf hanga bara baraatti.